Simboo keenya walitti deebinee hordoftoota keenya egaa kan faana jirtan abdiidha qabna. Qaroola ilaalati ture torbee 3 fi waan muraasa irra deebinee isin yaadachiifnee qophii har'aatti dabarra jechuudha. Egaa qaroola ilaalaa turre qaroolli kun waan 4 of jalaa qaba. Afoola shubbisa afoola kana wajjin wal qabatu meeshaalee adda addaa akkasuma kan afoola kana wajjin wal qabatuu fi gosa ijaarsaa ilaalati turre jechuudha. Kun qaroola yookaan folklore isa jedhamudha jechuudha. Namoonni hedduun bilbiltanii nu gaafachaa turtanii folklooriin qaroola jettanii eeyyee kan moggaasan immoo beektota giddugala aadaa Oromootti warra hojjetan jechuudha. Beektota afaan Oromoo isaaniin guddisnee galateeffannaa. Egaa afoola jechuun immoo oral literature isa jedhamudha. Waan afaanin jedhamee afaanin dhalootatti darbuudha jenne isa kana immoo unkaadhaan illee qoqqoodaa turre. Unkaa gaggabaabaa fi unkaa dhedheeraa warra qaban jennee akkasitti kaasaa turre jechuudha. Unkaa gaggabaabaa warri jedhaman jechama mammaaksa walaloofaa as jalatti qorachuun ni danda'ama. Unkaa dhedheeraa warra qaban immoo oduu duriifaa hiibboofaa legend warra jedhaman. Akkasumas immoo taateewwan adda addaa achi as dhufteewwan as jalatti qorachuun ni danda'ama jechuudha. Jechamatti gaafa dabarru warra unkaa gaggabaabaa qaban keessaa tokko jennee isaan immoo hawaasa keessa gabbuunee hawaasa beeknee kan hiikatti kenninuudha jenne fuula guure gaafa jennu fuula walitti guuruu fuula adda addaa walitti fiduu otoo hin taane fuula guuruun kun yookaan immoo nyaara guurees hin danda'ama jechuudha. Aaruu yookaan nama xixu jechuudha. Kas gaafa jedhan fuula guure jedhama jechuudha. Manni gabbates gaafa jedhamu luka takkaan dhaabe ebeluun jarjarsa jechuudhaa fi luka takkaan dhaabe yookaan immoo abiddarra qabe otoo jennees kunis akkasuma boolla qota otoo jennees akkasuma jechuudha. Mammaaksa gaafa ilaallu immoo kan hima yookaan immoo vers bo'oo tokko sarara tokko qofaan kan himnu akkasumas bifa walalootiin kan himnu bifa waraabbii kana luqqisallee warri jedhanii jiru quotation isa jedhudha jechuudha. Apostrofii kunis bifuma waraabbii ta'ee garuu apostrofiin qoola dubbiiti bifa saniin kan dubbannu jira jechuudha. Egaa fakkeenya tokko kaaseen isin biraan gaa kan suuqaa fuudhutti kan ukaa buuftee kan jiru kun amma himaadha jechuudha. Garuu hima xaxamaadha. Himni bakka lamatti qoodama. Kun immoo xinqooqa keessatti kan laalle warri durii hima bakka 4tti qoodanii warri amma hima bakka 2tti qoodan jenne hima salphaa fi hima xaxamaa. Hima xaxamaa jechuun ciroo hirkataaf ciroo dhaabbataa kan of keessaa qabu jechuudha. Kan suuqaa fuudhutti kan jiru kun kan suuqaa fuute kan ukaa buufte kan jedhu hima lamatu jira jechuudha. Kanaaf hima ta'a jechuudha. Kuni aag jedhan waa tufan mammaakan waa himan kuni walaloodha jechuudha. Tunu warri rafnaan jette sareen majii arraabdee odoo jenne immoo kuni luqqisa yookaan immoo waraabbii ta'a jechuudha. Yaa shaboo ofii jettu mi'aayee didduu dhagaadha jedhanii si darbatu kan jedhu amma itti haasaa jirra jechuudha. Apostrofiin nuti itti haasaa jira inni nuti deebisee nuti haasa'u kun egaa dubbii qoolati. Garuu quotationiis yookaan immoo luqqisa yookaan waraabbisi qaba jechuudha. Yaa ashaboo ofii jettu mi'aayee didduu dhagaadha jedhanii kan jedhu amma jecha nama biraati jechuudha. Egaa walalootti dabarraarra hordoftoota keenya walaloo sirbaati kan ilaallu. Afoola keessatti walaloon sirbaa hedduudha. Namoonni hedduun qabu. Isa ilaalla walaloo jennaan isa kanammoo walaloon kan ummataati. Abbaan qabeenyummaa kan ummataati jechuudha. Namoonni tokko gaafa sirba baasanii kaaseetta isaanii yookaan immoo albamii isaanii irratti kan ummataa jedhanii barreessu. Kan ummataa jechuun egaa ummata keessaa namni dandeettii addaa qabu tokko ni sirba. Isa inni sirbisaa warri biraa immoo fudhatanii manatti galan jechuudha. Kan ummataa ta'a jechuudha.
abbaan qabeenyummaa dhuunfaa kun kiyya jedhee moruu hin danda'u jechuudha. Nama dandeettii addaa qabutu isa san baasa jechuudha. Isa jalaa warri qabanis akkasuma ni jiru jechuudha. Kun walirratti okkeeshinii yookaan immoo haalli irratti sirbanis ni jiraata, walirratti ni qoratamaa jechuudha. Mee fakkeenya birraa wajjin kan wal qabatu yaa ilaallu, hooyaa birraan goota jaalata yoo dhaqxee simuu feete kan jedhu amma dhiichisa jechuudha. Akkaataan shubbisa isaa dhiichisa. Namoonni hedduun ulee qabatanii harkatti waan akka fooxaa ta'uu danda'a maratanii mataatti kophii kaawwatanis ta'uu danda'a. Garuu haala wiitirratti tarii irreecha ta'uu danda'a jechuudha. Kan sirbamu hooyaa birraan goota jaalata yoo dhaqxee simuu feete jedhanii haalatti sirban jira jechuudha. Hoo masqala barii daalee kee walawwalii, kun immoo farda wajjinis wal qabata jechuudha. Gaafa birraan bariitu namni farda yaadataa hin qoqopheeffata jechuudha. Fira gaafachuudhaaf deema wanna ta'eefi yookaan immoo sirna adda addaa raawwachuudhaaf hooyaa masqala barii daalee kee walawwalii jedhu jechuudha. Birraa mana kee jalaan bubbisaa narratti hin jaalatin adaraa guddisaa, kun immoo iyyuu ragada jechuudha. Sochiin isaanii suni kan dhiichisaa kan ture sun amma immoo ragadatti jijjiirama jechuudha. Yeedaloon isaanis akkasuma ni jijjiirama. Walaloo gaafa jennu sirba wajjin wal qabata wanta ta'eef yeedaloos qaba jechuudha. Walaloo qofa hin taane haala kanaan sirbamaa raphisattis jijjiiruu dandeenya. Addeelleen hurufaa maggana kaata qilleensi birraan darbee dhufaa maakkana nyaata hiyyeessi jedhanii kun immoo raphisa ta'e jechuudha. Inni kunis akkaataan rukuttaa luka isaanii jijjiirama jechuudha. Ragada, raphisa, dhiichisa jennee akkaatuma walalootiin gargaritti qooduu dandeenya jechuudha. Walaloo kana gadaa keessas fudhachuu dandeenya. Egaa kan cidhaatis jira, kan otoo dubbannu kan boo'ichaatis jira, geerarsi jira. Absaala kaasuun ni danda'ama. Absaali yaa foollee rabbi waliin nu ga'ee yaa ijoollee, kun absaala jechuudha. Absaalli immoo bifa akkamii qaba kan jedhu egaa bal'inaan afoola keenya keessatti kaasuun ni danda'ama. Mee dabballee irra hin ka'a. Yaa dabballee yaa sanyii masarataa, yaadaaf qalbii abbaa safarataa. Yaa dabballee yaa sanyii masarataa, yaadaaf qalbii abbaa safarataa jedhanii sirbuu jechuudha. Kuni walaloodha jechuudha. Tokko tokko walaloo maaltu jechisiisa kan jedhu sarara lakkaa'uun ni danda'ama. Yaa dabballee yaa sanyii korma barruu geessee horooroo teenyeen qabannu kan jedhus akkasuma jechuudha. Dabballee wajjin kan wal qabatu walaloo adda addaati kuni afoola jechuudha. Sirna gadaa keessatti egaa caasaawwan jiran agarsiisuun ni danda'ama. Dabballee dabboo hooyaa dabboo dabballee aannanii yaa waaq loonii nayii kan jedhus akkasuma eenyummaa dabballee agarsiisuudhaaf kan itti fayyadamnu jechuudha. Foollee wajjinis kan wal qabatu jira jechuudha. Foolii yoo roobaa hooyaa foollee girgir gootee dhiira bittin gootee yoo si'aa hoo jenne akkasuma walaloo keessa ilaaluu dandeenya. Foollee yaa toronga'aa foolleen dhufee kan nyaarre boba'aa kan jedhus jira. Foollee qorra ganamaan ciisinii si gabaan asuma jira fira jetteen dhiisinii. Egaa kuni dimookiraasii wajjinis wal qabsiisuu dandeenya jechuudha. Fira jettee hin dhiistu sirna gadaa keessatti firaan hojjechuun hin jiru jechuudha. Isa kan agarsiisuudha hordoftoota keenyaa bal'inaan torbee dhufu itti deebina.